Aye, waan kana beektu shamarran Arabaa ogeetti yoona qoricha doktorri nama kennu qoricha dhamni qoricha ta'uu keenya beektu garuuse dhugaan isiniin jedha qorichaa jechuudha. Yeroo isiniin jedha tarii inni kaan kolfuu danda'a inni kaan jechuu danda'a. Waan tokko nu badhe taa'ee xiinxalee argee jechuudha. Asumaan dhiifama immoo mataarraa gadee kana ofifadhaadhe immoo lamaanii kun naan jedha waaqa ofifadhaadhe xiqqoo qilleensaa argatu manatti beeka akkas ka'e. Maaliifan akkas jedhe beektu? Waan hin jedheef hin qaba jechuudha. Meettu badhaa laala sirriitti qoricha jechuudha. Yoona baqa yeroo wanta akka tasaa nama dhukkube wayii wanta fudhatan maal jedhu dingata akkas jedha fudhadha. Yoona toof jajuuf miti dhugaa waaqayyoon isiniin jedha dhugaa irratti hundaa'an isiniin jedha. Maaliif seetan amma mee fakkeenya biyya keessa jechuudha. Biyyuma keessa qorqooromti kun soddomni digdamni dhaabattu kun otoo achi teessee kana warra shiitee kan shiyyate gadi suuquu baatte maaltu jira ture? Yoona otoo hubannee ilaalle ta'e jechuudha. Amma ni Jaappaan, Awurooppaa, Kanaadaa jiraatu maanni wanti hin hojjetu kan mataa isaatii boru invest gochuu qofa yaadaa jiran. Yoo fedhes as ilaaluu iyyuu danda'an jiru. Parsantii muraasa inni kana yaadu jechuudha. Garuu shamarran Arabaa hubadhaame dhugaa waaqayyo. Ndoo ani qorqoorroon amma silaa fooqiin naawwamu baqa xiqqee jiru kun sirriitti nagarrama dhugaa waaqayyo isaaniin akka dhaabbate baqa parsantii 70 waliin fudhadha baqa isaaniin jedhee jechuudha. Lammaffaa immoo inni miidiyaarran inni kun kalee dhibame inni kun iddoo bulu dhabee inni kun tas akkas ta'ee jedhan inni watwaatanii fi online irra post godhan eenyuuf seetan warra Jaappaan, Kanaadaa, Ameerikaa jiruu fi lakki shamarran Arabaa innasuma abayyachuu abaatu baqa waan ta'een kan daqiiqatti guutuu eenyudhame hubadhaame simjiraatu moo hubadhaa laala. Iddootti barbaadamtutti kan argamtu karaa kamiinuu iddootti waamanitti kan hawwaattu karaa kamiinuu yoona gaafa biyyaa baasu jechuudha. Gaafa biyyaa baasu waaqayyoon karaa ta'een fakkeenya hiyyummaa keenyaaf biyyaa baanee dhabiinsa maatii dhabiinsa keenyaaf kana ta'uuf jennamti no karaa ta'e waan ta'e barbaada. Umni kee akka gargaarsa nama gargaaruu barbaadu iddoo tokkotti akka gargaarsaaf taatu wayiiti. Dhugaa waaqayyo akkasitti ilaalaa jechuudha. Baqa yeroo nu badhu yeroo tokko baay'ee tokko na dinqa. Baqa akka ati gaafa ta'e tokkoof qoricha ta'e isa jedhamee jiru iddoodhaa nama warraaqsu akkas natti fakkaata. Rakkina keenya qofa bahuu gaafa baanuti inni nutti mul'ate malee garuu baay'eedhaaf qorichaa jechuudha nuti. Iski ilaalame miidiyaa irratti kun dhukkubsate kun tas akkas ta'e kun akkas ta'e isa miidiyaa gurguddaa isaa yookiin fagoo jirutu tasa qaqqaba no nuyi jechuudha. Warra biyyaa baane jechuudha. Walumaa galattuu warra biyyaa bahe jechuudha. Garuu namni akka waan ati faayidaa ofiifuun taane wayi akkasitti si madaala namni hin beeku waan hin beekneef sirriitti keessa galee hin beekne jechuudha. Keessa galee kan hin beekneef akkasitti mul'ata malee dhugaa waaqayyooti. Iddoo guddaa qabdi dhugaa waaqa shamarran Arabaa sanaa jechuudha. Iddoo guddaa fi waan guddaadhaaf barbaadamti. Fakkeenya ofii ta'uu keenya dhiisaa bira darbaa. Uumaan faayidaan qabu yaada waan biyya lafaati waan ta'e namni yeroo baay'ee akka yaaddati si ta'uu danda'a. Garuu nama 2-3 kaleessa taate isa yaada appreciate of godhe itti gammadiyyuu baqa. Yeroo tokko animee san kalee godhee darbe san qilla innaa yaadadhu. Nan kolfa nan gammada waa qabu. Fakkeenya diraama dhibbamame kan Dubaayii otoo baasnee kaardii birrii 25 hin binnee
biyyatti bilbila daqiiqaa bitannee jennee suuqii dhaqee juusii yookiin chips sana binnee galle yookiin immoo waanuma ta'e yoo immoo warri immoo kontiraatan taane birrii 40 tiraanspoortii kanfallee dhaqaa gala 80 birrii 80 achitti waan ta'e bashannanaaf baasnee galle. Yeroo immoo fakkeenya sana jechuudha. Dhibbi sunii achi as rakkataa tokko yeroo ergamee qabu mala miti asitti gen xurumbaa hufanii rakkataa kana gargaara ani makiinaan deemanii maal birrii 5 kennamee darbu kudhaan keenya gina achi teessee immoo 200 300 ergite meeqa gargaarte nama tokko. Baay'een immoo otoo birrii 5 sanaan kennin iyyuu hin darba jechuudha. Biyya keessa taa'e inni afaan dhiqatu sun inni kan taane ilaalcha hin taane sanaan nama laalisu baay'een shamarran arabaa jedhee kan haasa'u sunii jechuudha. Birrii 5 kennuu hin danda'u kadhataa maaloo kun kulaalitiin dhukkubee kun kana radda birrii 5 ganaa asiin barbaadet afaan hingeen kumaatam. So innati yaadu waaqa baay'ee tokko na gammachiisa. Baay'ee tokko immoo jaaladha dhugaa ijoollee haala jira. Karaa kamiinuu aluma biyyuma isaaniirraa adda ba'anii jiran. Sila waan biraan taane baqa hiikumsa wayiiti abdii boru ani mataa kootiin illee har'ama fakkeenya baqa akka waan abdiin jiru wayii jira. Amma ta'u fakkeenya waan rakkatamu tokkoof isinitti boo'ee kan mataa kootiin taane ormumaa ta'uun dhufe sitti boo'ee furmaata akkan argadhu beekaa jechuudha. Abdiin qaba jechuudha. Kan mataa kootii miti jechuudha. Kan morma tokkooti rakkina isaanii tokko isinitti mul'isuuf shakkiin qabu jechuudha. Waan tokkoon isaanirraa hiikaa argadha jedhee dhufuuf. Biyya keessatti garuu hiikaa miti irratti miidhaa argatta. Maa faayidaan qaba. Kanaaf dhugaa qallaalii yaada keessa mee galchaa ilaalame. Baay'ee tokko faayidaa guddaa qaba. Iddoo guddaas ofii kennaa isinis. Dhabdan wanta hojjetan sun harka keessan irraa badee bu'ee iddoo yaaddan hin geenye minaan isaa bira darba. Bargi hin geenye tarii birriin baduun hin hir'anna maal gini gargaarsa nama lama kalee gargaarte lubbuun nama lama keessa harka qabda fayyisuurrani. Yoona hiyyeessa duraan kalee ala taa'ee bokkaan itti roobu roobni itti roobu aduun rukutu gargaartee shilingiitti ergitee keessa namni sun aduu sana keessa boqate. So ati nama wanta iddoo tokko waa qabu. Ilaalchi kee akka guddaatti of ilaali jechuudha. Yaadaan bira dhaabannee gargaarsaan baay'ee bira dhaabannee ijoolleen baay'ee mo'ala turre qallaaliin gargaaru ijoollee. Ijoolleen tokko warri dhiyoo dhufaa waggaa 2 waggaa 3 ta'an karaa ittiin nama gargaaran isin beekan karaa ittiin illee nama dubbisan isin beekan yookiis immoo sooshaal miidiyaan fayyadaman bartanii gin baay'een keenya immoo kan achi turre yoona yeroo laalluyyuu keessi keenyan quuqamu baay'ee hubannee argine waan ta'eef. Na waan gaariidhaaf biyyaa ba'uun keenya sababa waan gaarii tokkoof as fagoorra teessanii biyya keessaniif waan tokko irratti eegu qabdu kan jedhudha Waaqayyoon kan guyyuma biyyaa nu baasuyyuu natti fakkaata dhugaan isiniin jedha. Bichaani baay'een gammadannaa baqa yoona namni tokko rakkatee miidiyaarra yookiin argeen minaaman dandira baqa kun immoo furmaata argatan jedha akka waan waa achi kaayee abdii qabuutti jechuudha. Ijoolleen amane warrumti sooshaal miidiyaa fayyadaman yeroo nama tokko poosti godhan baqa akkam abdii qabu guutummaatti qabu nana mana maaliif beekaaf achi waan jiru gara jabummaa nuun kennine baqa zinjaanii bira darbuun nuun kenne waan ta'eef akka biran darbine akka furmaanni gara sii kennamaa jiru nan beeka jechuudha. Otoo biyya keessatti gin nama tokkoof furmaanni akka ta'u jedhame hin argatu namni sun biyya keessa. Nama biyyaatiin biyya keessatti furmaata hin argatu. Inna baay'ee tokko cimoodha. Anillee keessaas deebi'ee sakaleessaa wanti of make maleedha. Warri jirtan dhugaa Waaqayyo. Nama jajjabeeffamuu qabdan amileedhaan dhugaa Waaqayyo. Jabaadhaan nama gargaaru har'as borus duubatti hin deebi'ina. Baqa. Birriin hin dhufan dhuma miti humna nuu kenne otoo nun dhukkubin otoo jamma sanaaf haaqnu otoo gaara buunee gaara tol deebinu dafa buunu
osoo guyyaa tokko nu gufachiisee toota guyyaa tokko nu boqachiisin boqonnaa arganne nama gargaaru nu gochuu keenya waan waaqayyo nu kenneef carraa sana waan qabnu shakiin godhaatiin galateeffachaa gammadaa hojjedha dhugaa waaqayyo. Bakka nama tokko gargaaru keessaniifis immoo gammadee nama gargaaree jedha akkasitti ilaala. Gargaartaan kaas soba miti. Bakka እና ባየ tokkoon isin jaaladha isin kabaja abdiin qaba karaa kamiinuu kan rakkate tokko akka isiniin furamu kan dhibame tokko akka isiniin furamu I think baay'een abdii qaba maaliif kalee anis argee jira namni naan gargaaramee illee jira har'as immoo gargaaramaa jiru borus hin gargaaramu hin gargaartu waan ta'eef bakka waaqayyo yeroo naa kenne nan kenna kan jedhamu sun kana bakka fayyaa sii kenne waan ta'eef hojjattee kennaa jirta jechuudha. Mee fakkeenya waggaa 9-8 halkaniif guyyaa otoo hojjetamu dhibeen tokko kan nu gufachiisu hin jiru. Nagaatti jiraannee hojjannee argachuun keenya bakka kanuma kennaan waaqayyo yeroo naa kenne nan kenna jira. Isun kana jechuudha. So warri viidiyoon isitti tole like godha. Chanaala koo faaraa warra taatan maatii koo ta'a isinitti mee maatii koo ta'a isinitti madhela isinitti humnaan akka isinitti hin deemne. Kun social media nu isiniin fayyadama. Biyya keessa internet fayyadamanii YouTube ta'anii ilaaluun baay'ee ulfaataadha. Amma wayya. Amma. Ala itoo warri YouTube biyya keessa taa'ee YouTube hojjetee ay jedhee bashannanu eenyudha? Shamarran Araba.